Oduijo tattaaffii lammiilee naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Gaamooti sigiga lafaatiin fudhataman barbaaduu fi kanneen balicharraatii hafan dandamachiisuu cimee itti fufeeraa jedhame. Galmee waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa caalmaatti si'oomsuuf meeshaaleen galmee haaraan 3,000 gara hojiitti galchuuf qophiin xumuramu sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beekse. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa guutumatti furuuf kutaaleen hawaasaa hunduu gahee isaarraa eeggamu baachuu akka qabu dhaamame. Irradeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoorraa oduu sanbata galgala waliin Antaaddasaa Tarrafaati oduu keenya ijoo isaanii durfannee jirra gara oduu jalqabaatti darbamu. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed daawwannaa hojii Emireetota Arabaa Gamtoomanii taasisan xumuruun gara Itoophiyaatti deebi'anii jiru. Turtii Emireetota Arabaa Gamtoomanii taasisaniin bulchaa Dubaay Pirezidaantii Taanaa Ministeera Muummee Emireetota Arabaa Gamtoomanii kabajamoo Sheekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum waliin marii eeboo qabeessa taasisuu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin beeksisanii jiru. Hidhataa cimaa gama biizinasii barnootaa fi aadaatiin biyyootaa fi uummattoota biyyoota lamaanii gidduu jiru irratti mari'achuu ibsanii jiru. Mariin kunis michummaa yeroo dheeraa Itoophiyaa fi Emireetota Arabaa Gamtoomanii gidduu ture gabbisu walta'iinsaa fi tasgabbii naannoo cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsanii jiru. Hariiroo fi michummaa Itoophiyaa fi Emireetota Arabaa Gamtoomanii gidduu jiru kan hin raafamne walta'iinsaa walamanuu irratti kan hundaa'e ta'us eeranii jiru. Daawwannaa hojii Emireetota Arabaa Gamtoomanii taasisan xumuruun gara Itoophiyaa kan deebi'an Ministeerri Muummee Abiy Ahmed simannaa ho'aa Emireetota Arabaa Gamtoomanii isaaniif taasifamee fi michummaa biyyoota lamaanii gidduu jiru caalmaatti cimsuuf ejjennoo cimaa jiruu fi mootummaa fi uummata biyyattii galateeffatanii jiru. Deeggarsi lammiilee naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Gaamoo aanaalee adda addaatti balaa sigiga lafaatiin miidhamaan taasifamuu cimee kan itti fufu ta'uu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ibsanii jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed daawwannaa hojii Emireetota Arabaa Gamtoomanii taasisan akkuma deebi'aniin kallattiidhumaan gara bakka balichitti mudateetti imalanii jiru. Lammiileen balaa sigiga lafaatiin lubbuu isaanii darbeefis gaddi guddaan itti dhaga'amu Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ibsanii jiru. Mootummaan lammiilee balichaatiin miidhamaniif deeggarsa barbaachisu taasisuun kan itti fufu ta'uu kan himan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed balichaa guutumatti furuudhaaf qorannoo fi qo'annoo taasisuun murteessaa ta'uu himanii jiru. Dabalataanis of eeggannoo barbaachisu taasisuun murteessaa akka ta'es Ministeerri Muummee Abiy Ahmed dhaamanii jiru. Tibbana rooba cimaa aanaalee baddaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti roobeen sigiga lafaatii uumameetiin lubbuu namarraa miidhaan qaqqabuun ibsamee jira. Hanga ammaattis namoonni 125 sigiga biyyoo kanaatiin kan du'an yoo ta'u barbaachi kanneen hafanis itti fufuu tajaajilli koominikeeshinii naannichaa beeksisee jira. Lammiilee balaa kanarraatii hafanis dandamachiisuudhaaf deeggarsi taasifamu cimee itti fufuu akka qabu ibsamee jira. Immabeet Tashoomee bal'een oduu kanaa qindeessiteetti. Tibbana rooba cimaa aanaalee baddaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti roobeen sigiga lafaa uumameen lammiilee hedduurra miidhaan qaqqabuunsaa ni beekama. Hanga ammaattis miidhaa qaqqabeen namoonni 125 ta'an barbaacha irratti argamus jedhameera. Hojiin barbaacha reeffaa kunis ammas itti fufuun ibsamee jira. Godinichatti aanaalee balaan kun garmalee miidhaatti qaqqabsiise keessaa aanaan Gaaccoo Baabbaa gandii Maazoo Doyisaa tokko yoo ta'u gandichatti namoonni 119 balaa kanaan du'anii jiru. Balaa kanaan mana tokko keessaa namni 4 hanga 5 akka du'an kan himan jiraattonni gandichaa kanaan dura balaa hammaataa akka kanaa arganii akka hin beekne dubbatu. ከዚህ በፊት ችግር ደርሶ የማዘው ዶይሳን ችግር ደርሶ አያውቅም። እንደጋጣሚ ሆኖ መሬት ተገልብጦ
እንግዲህ ያው ያላነሰ ህዝብ ነው ጨረሰው። 400 እኔ አምስተኛው እኔ ተረፍኩ። አስከሬን ፈልጌ ሄጄ ነበርኩ። እዛን ቀን በዛ ሰዓት መሬቱ ተገለብጦ እኔን ውስጥ አስገባ። ከዛ እግዚአብሔር እኔ እጁን በላይ አድርጌ ሲወርወር ሰው እኔን አይቶ አነሳ። ከዛ 112 ሰውን አጋጣሚ አጠቃላይ ከማዞ ዶይሳ ቀበሌ ውስጥ ሞቱማ ፊ ቃሞሌን ደገርቶታስ ደገርሰታ ሀይሳት ይጅራን ጭምሰኒ አካይቲ ውፋ ጅራቱን ኩንን ጋፈተን ይጅሩ መንግስት እንደ አባት እስካሁን በጣም ክትትል እያደረገ ድጎማ እያደረገ ነው ያለው። ለወደፊት ቤት ለተፈናቀሉት ወላጅ አልባ ለሆኑት አጠቃላይ ከአንድ ቤተሰብ 5 እና 6 7 ሰው ለሞቱት ድጎማ ለማድረግ መንግስት ተስፋ እየሰጠ ነው ያለው አሁን እያየን ያለነው ድጋፍ በጣም ደስ የሚል ነው። እቲጋፈተማን ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ናኖ ኪባ ኢትዮጵያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ተስፋይ ጎድነ ጋሞቲ አናሊ አፍሪካስቲ በላንኩን ካን ኡማሜውተው ነሞኒ ኢቢቶኮፍ ዲግደሚሽን ሰበብ በላከናቲን አካዋላ ማኔጀራኒ ፊ ሃንጋማቲስ በርባቺሳኒ ከንቲ ፉፌታው ዱበተን ይጅሩ ለተከሰተው የመሬት መንሸራተት የተጎዱ ሰዎች ቁጥራቸው ከፍ ያለ ነው። በጋሞ ዞን በ3 ወረዳዎች ችግሩ ተከሰተ ሲሆን በላሲጊ ገለፋ ጎዲና ጋሞት ኡማሜን ነሞን ሚዳማን ለኮ ይብሳኒ ጉዳዳ ሃንጋማት ነሞታ ዲበቶኮ ፊ ዲግደሚሽን ታን ሲጊጋ ከናን አዋለመኒሩ ጎዲና ጋሞ አና ሰዲ ኬሰት ከኑማሜ የሞተው አናሌ ከነን ኬሳ አና ጋቾ ባባቲ ነምኒ ዲበቶኮ ፊ ኩረሰገል ሃንጋማት ተርገሙ hindandenye አናሌ ለመተሞ ነሞኒ ሰሪሰዲ አመሌ ነርገምኔ ከናፍ በርባች ኢቲውፌራ ናንቸቲ ሮምኒ ባይ ሮቤ ለሚሌ ሄዱ ሚዴራ ከናፍ ደገርሲ ጭሜ ከንቲ ፉታ የመታደግ ኃላፊነት ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ለሚሌ ከና ሚዳረገ ራደ እንደመቹ ሱራፊ ኢትዮጵያኖኒ ካለት ጅራን ሁንድራቲ ደገርሳ በርባችሱ አካታሲሳኒስ ወልዳን ፈኖ ዲማ ዋጅራ ደሜ ኪባ ኢትዮጵያ ለሚሌ ጉዲና ጎፋቲ ሰበባ ሲግለፋቲ ሚናመኒፍ ደገርሳ ነሞማ ብሪ ሚሊዮን ጃኡሊ ታይሴጅራ ሚዳምቶኒ ሃንጋ ጅሬኝ ሳኒ ድሌት ዴበንቲ ወልዲች ደገርሳ ታይሱ ጭሜ ከንቲ ፉፉተው ኢብሴጅራ ኦብሳርፓ በልረሳ ቅንዴሴራው ዲማ ዋጅራ ደሜ ኢትዮጵያ ኪባ ለሚሌ ጎዲና ጎፋቲ ሰበባ በላ ሲግለፋ ሚዳመኒፍ ደገርሳ ነሞማ ብሪ ሚሊዮን ጃኡሊ ትልማማሙ ታይሴራ አባና ዴምሶ ሁጂ ዋጅርቻ ተስፋይ ዱንዳ ኛታፊ ሜሻሌ መነኬሳ ኛታን ቱቱቂን ቀምኔ ደበለቴ ደገርሳ ነሞማ ብሪ ሚሊዮን ጃኡሊ ትልማማሙ አናጋጮ ባባቲፍ ደገርሳን ከኑ ሳኒ ሂማኒሩ ኦቦ ተስፋዬን ኢትደበሉን ሚዳምቶኒ ሃንጋ ጅሬኛ ሳኒ ኢድሌት ዴቢያኒቲ ወልድቺ ደገርሳ ሚዳምቶታፍ ታሲሱ ጭምሴ ከንቲ ፉፉተው ዱበተኒሩ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎችን ይዘን ተገኝተናል። ኛታፊ ሜሻሌ ኛታ ወሊን ቱቱቂን ቀበኔ አርገምኔራ ኩን የሮ ለማፋፊ ኢንገደስ ሜሻሌ ኛታ ወሊን ቱቱቂን ቀበኔ አርገምኔ ቱሬ ሀራስ ኛታፊ ሜሻሌ ኛታ ወሊን ቱቱቂን ቀብኔ ማለቀቲዩ ትልማማሙ ገረ ብሪ ሚሊዮን ጃአተው ቀበኔቲ በከ ከነቲ ከነርገምኔ ከናፍ ከነ ኡመታፍ ከና ከሮራ ሞቱማን ባሱ ረቲ ሁንዳውን ገመ ሆጂ ሐዋስ ጀጀቤሱ ፊ ዴብሰኒ ዳቡቲን ከራ ሁንዳ ሞቱማ ጭና ዳበኔ ሆጀቹፍ ሁንዲ ኬኛ ቆጲዳ ደገርሲቻ ከንፉዳን አፈያይ ወላንቱም መነ መሪያንቻ አማረች ጎንዳሬ ወልዳን ፈኖ ዲማ የሮ በላን ኩንት ሙደቴራ ጀልቀቤ ሚዳምቶ ተጭና ዳበቹ ኢሳ ኤሩን ደገርሰ ወልድቻ አመታስ ሴፊስ ገለቴፈተኒሩ አደማረች ሚዳንገይ ባዮል ፋታተው ኢብሱን ደገርሲ ነሞማ ጭሜቲ ፉፉ አከቀቡ ዋምቸ ዲሰኒሩ ኬኛ ጋር የሐዘናችን ተካፋይ ሆነዋል። ቀይ መስቀል ከጎናችን በመሆን ወልዳን ፈኖ ዲማን ወሊን ታውን ገደከኘን ወሊን ህድማታ ኑጭና ዳበቹን ለሚሌ በላን ረገፍ ሜሻሌ ገራናነውቻ ታከገጅፍ ሲስኑፍ ንገርጋራ ዱንካነ ዳባ ሜሻ ወኑፍ ዲሳ ኑጭና ዳበቹ ይሳቲን መቃው መታኒቻቲን ይገለቴፈን ይሳና ለቲስ ይስን አስዱፍተኒ ኑጭና ዳበቹ ዋኑ ጀጀቤስተኒ መቃው መታኒቻቲን ይስን ገለቴፈን አይዟችሁ ብላችሁ ስላጽናናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በላሲጊ ገለፋ ናናውቸት ሙደት ደንደመች ይሱፍ ዳብሌፊ ኩታሌና ዋሳ ገራገራ ደገርሰ ታሳ ጅራን ጭምሰኒ ትፉፈኒሩ ዳውቶት ኬኛ ወዱን ትፈጅራ ኢትዮጵያቲ ገልሜ ወረቃ እኙማ ዲጂታላ ፋይዳ ደበሉዳፍ ሜሻሌን ገልሜ ሃራ ኩመሰዲ ገሮጂቲ ገልቹፍ ቆጲን ጥሙረሙ ሰገንታን ወረቃ እኙማ ቢያለሳ ቤክሴጅራ
hanga ammaattis lakkoofsi namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa galmaanii miliyoona 38 qaqqabuun ibsamee jira. Yerusaalem Shimallis bal'inaa qindeessiteetti. Itoophiyaatti galmee waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kan dabalan meeshaaleen galmee haaraa 3,000 gara hojiitti galchuuf qophiin xumuramaa jiraachuu sagantaan waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beeksise. Yeroo ammaa sadarkaa biyyaalessaattis meeshaaleen galmee 7,000 tajaajila kennaa jiraachuu ibsameera. Daayirektarri qooda fudhattootaa fi koominikeeshinii sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa obbo Saaminaa Saifuu adeemsa galmee caalaatti ariifachiisuuf meeshaaleen galmee baayoomeetiriksii dabalataa kan galan ta'uu ibsaniiru. በምዝገባ ጣቢያ ረገድ buufataalee galmeetiin wal qabatee yeroo ammaa meeshaaleen galmee 7,000 ta'an guutuu biyyattii keessatti tajaajila kennaa jiru. Kunis baankota Itiyoo Telekoom, tajaajila poostaa Itoophiyaa fi dhaabbilee biroo keessatti jechuudha. Dabalataan ammas meeshaalee galmee 3,000 bitnee xumurreerra. Meeshaaleen kunniin biyya galanii siistema waliin wal simsiisuun hojjetamaa waan jiruuf dhiyeenyatti tajaajila hawaasaa caalaatti ni babal'isu. Karoorri keenya yoo xiqqaate aanaa tokko keessatti meeshaan galmee tokko akka jiraatu gochuu ture. Amma garuu lakkoofsa kana dabaluuf hojjechaa jirra. Lammiileen yeroo galmeef dhufan yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsi eenyummaa faayidaa isaanii bilbila harka isaaniitiin akka ga'uuf carraaqqiin taasifamaa jiru bu'aa qabeessa ta'uu eeraniiru. አሁን ላይ ወደ 38 ሚሊዮን ደርሰናል። Yeroo ammaa lakkoofsi namoota galmaa'anii miliyoona 38 ga'eera. Torbanitti dandeettii namoota miliyoona 1 galmeessuu qabna turre. Kana caalaas dandeettii keenya ni guddisna. Maamiltoonni baankii kanaan dura utuu faayidaan hin dhufiin herreega banatan lakkoofsa baankii isaanii faayidaa waliin wal qabsiisaa jiru. Kun galmee faayidaatiif dandeettii guddaa kan uumu yoo ta'u, seektarri faayinaansii odeeffannoo qulqulluu akka qabaatu taasisa. Galmeen kun bal'inaan akka dhaqqabamuufis baankiiwwan dameelee Itiyoo Telekoom, tajaajila poostaa Itoophiyaa fi kanneen biroo waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. ትምህርት ሚኒስቴር ከታች ጀምሮ የትምህርት ተቋማት ፋይዳን እየተጠቀሙ ነው። Ministeerri barnootaa sadarkaa gadii irraa jalqabee dhaabbilee barnootaa keessatti waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaatti fayyadamaa jiru. Keessattuu waraqaa ragaa kutaa 6ffaa, 8ffaa fi akkasumas ragaa kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii fi ragaalee yuunivarsiitii biroo waliin wal qabatee dogoggorri odeeffannoo akka hin uumamne ni gargaara. Daa'imman yeroo galmeessinu gaaffiin warra biraa ka'u maaliif daa'imman galmaa'u kan jedhudha. Daa'immanis qaama hawaasaa tajaajila argachuu qabanidha. Inni tokko sirna barnootaa keessatti yoo ta'u, inni biraan ammoo tajaajila fayyaatiif. Dhaabbileen waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa guutumaan guututti gara hojiitti galchan tajaajila isaanii ammayyeessuu danda'uu isaanii kan ibsan daayirektarichi dhaabbilee faayinaansii keessatti bu'aan guddaan galmaa jiraachuu akka fakkeenyaatti eeraniiru. የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ቲኬት Tajaajila baaburaa Itoophiyaa Jibuutii fayyadamuuf tikkeettii hin kunnu yookaan foormii hin guunnu karaa faayidaa qofaani. Sirni galmee daldalaa kanaan dura guyyoota 7 hanga 15 kan fudhatu. Guutummaatti bilbila keenyaan daqiiqaa 20 keessatti xumurree guyyoota 2 keessatti waraqaa ragaa keenya akka argannu haalli mijateera. Kunis gara hojiitti ni gala. Tajaajilli biroo baay'eenis gara fuulduraatti ni dhufu. Kaayyoo fi faayidaalee gurguddoo waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa keessaa dinagdee dijitaalaa ijaaruu, amanamummaa fi kanneen biroon kan eeramanidha. Miseensonni aarmii 70 leenjii haaromsaa fudhachuun nageenya mirkaneessuuf kutannoon isaan agarsiisan hidhattoota birootiif fakkeenyadha jedhan ministeerri jallisii fi naannaa gammoojjii Abrahaam Balaay. Hidhattoonni aarmii 70 jedhan Sudaan keessaa turan 450 gara leenjiitti galanii jiru. Mootummaan hidhattoota kana karaa Komishinii haaromsaa biyyaalessaa ragaa isaanii gurmeessuun tumsa kana taasisu ta'uu sagantaa Awaash 4 taasifame irratti ibsamee jira. Adeemsa loltoota duraanii karaa nageenyaatiin fiduu kanas humni finxaalessaa TPLF danqaa turuu ibsanii jiru Dr. Abrahaam Balaay. Dhimma godaantota qe'ee isaaniitti deebisuu bu'uura waliigaltee nageenya Piriitooriyaatiin akka hojiirra oolu mootummaan hojjechaa turus ibsanii jiru ministeerri jallisii fi naannaa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay. ወጣቶቹ እጅግ በጣም ሰላም ወዳድ ከዚህ በፊት የነበረውን ሂደታቸው በመተው ከዚህ በኋላ ሂደቱ በሰላም ብቻ ለመሄድ ቁርጠኛ ሆነው Dargaggoonni kun nagaa kan jaallatan adeemsa duraanii kan dhiisanii fi kana booda karaa nagaa qofa deemuuf kutannoo kan qaban ta'uu hubanneerra. Biyya ormaatii biyya isaaniitti galaniiru. Garuu humni naannoo Tigraay jiru gareen siyaasaa finxaalessi adeemsa kana gufachiisuuf yaalaa tureera. Gareen siyaasaa finxaalessi Tigraay jiru kun waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra oolchu gufachiisaa ture. Mootummaan federaalaa bajetaa hanga bulchiinsa hundeessuutti hojjetee jira. Dhimma buqqaatotaa karaa heera mootummaatiin akka deebi'an waliigalamee ture. Ammas gareen sun siyaasaaf jecha danqaa uumaa jira. Garuu naannichatti namni fedhe loltoonni duraanii namni kamiyyuu nagaa kan filate gareedhaanis gurmiidhaanis gara nagaatti deebi'uun mirgadha. የዲዲአር ፕሮሰስ ለመቀበል መብት ነው። ማንም በሰራዊት ሂደት የነበረ ሰላም የመረጠ ከሰላም ስምምነት በኋላ በተደራጀም
በቡድንም በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ማዕቀፍ ላይ ማለፍ መብቱ ነውና ኮሚሽነር ኢታና ኮሚሽን ያሮምሳ ቢያለሳ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያ ሂደቶኒ አርሚ 70 jedhaman 450 ta'an simatamanii faayidaa fi tumseetti fufiinsa qabu kan taasifamuuf ta'uu dubbatanii jiru. Sagantaan hidhannoo hiikachiisuu demobilization fi hawaasatti makuu waliigaltee Pretooriyaan booda eegalamuu ibsanii marsaa lammaffaanis dhiyeenyatti akka eegalamuu ibsanii jiru. በትግራይ ክልል ያሉ የቀድሞ ተዋጊዎች በሱዳን ድንበር የሚገኙ አርሚ 70 የሚባለው ታጣቂ በተለምዶ በዲዲአር ለማለፍ ከፍተኛ ፍላጎትና ጥያቄ ስለነበረ ናኖ ትግራይ ከንጅረን ሎልቶኒ ዱራኒ አርሚ 70 jedhamuun beekaman karaa nagaa hidhannoo hiikkachuuf fedhii guddaa qabu mootummaadhaaf gaaffii dhiyeessaa turan hidhattoonni amma simataman kun akkuma nagaa filatan cimanii nagaa irratti hojjechuu qabu gaaffiin isaanis ni keessummeeffama komishiniin haaromsa biyyaalessaa hidhattoota kana gurmeessee iddoo qopheessee kan simate hidhattoota 450dha ragaa isaanii qindeessinee qabachaa jirra itti fufiinsaan akka of danda'anii hojii keessa seenan ni taasifna እንግዲህ እነዚህ ታጣቂዎች አሁን 450 በላይ ናቸው ስለዚህ በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል ማለት ነው ጋፊን አቡማ ኡላ ገላና ኢትዮጵያዳፍ ዴቢ ስሪ ከኑን ፈየደሙማ ፊ walitti dhamiinsa misooma biyyoota gaanfa Afrikaaf ga'ee olaanaa kan qabu ta'uu hayyoonni ibsanii jiru. Biyyattiin waggaa waggaatiin maallaqni buufata doonii Jibuutiif baastu carraa hojiilee misoomaa biroo irratti hojjettuuf kan dhabsiisee ta'us dubbatanii jiru. Wasanee Amaaree bal'ina oduu kanaa qindeessiteetti. Itoophiyaan fayyadamummaa ulaa galaanaa irraa shiraan adda ba'uun ishee biyyaa fi dhaloota har'aa gatii kaffalchiiseera jedhan hayyoonni yuunivarsiitii Hawaasaa. Tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii kan taasisan hayyoonni kunneen Itoophiyaan galaana diimaa jaarraa hedduuf irraa adda baatee hin beekne irraa shiraa fi dabaan adda bahuu ibsuudhaan taateen kun ammoo har'a biyyaa fi dhaloota ishee gatii kaffalchiisaa jira jedhanii jiru. Yuunivarsiitii Hawaasatti barsiisaa fi qorataan damee afaanotaa fi ogbarruu Dr. Indaalkaachoo Jambaree Itoophiyaan seenaa ishii waggoota kumaatamaa keessatti galaana diimarraa adda baatee beekuu baattus waggoota 30 darban ulaa galaanaa dhabuun aarsaa kaffalaa jirti jedhanii jiru. ከኢኮኖሚ ትስስር ጀምሮ ወደ ፉል ኢንቴግሬሽን ለመስጣት አሁን ዩናይትድ ስቴትስ walitti dhiimsa diinagdee irraa eegaluutiin hanga walitti dhiinsa naannowaatti humna diinagdee guddaa uumuudha. Kanaaf ammoo gaaffiin ulaa galaanaa dhimma ijoodha. Baasiirraa bilisa taata. Dabalataanis nageenya kee ni mirkaneessita. Naannichaatiifis filatamaa taata. Garuu Itoophiyaan erga galaana diimaarraatii fagaatee iddichi nageenya qaxanichaatiif rakkoo uumeera. ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ከወጣች በኋላ ኢንሴኪዩርድ ነው የሆነው ቀይ ባህር። ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳቲ በርሲሳ ፊ ቆራታን ሳይንስ ሲያሳ ፊ ሀሪሮ ኢድል አዱኛ ዶክተር ንጉስ በላይ ኢትዮጵያን ብየ ወለቡማ አፍሪካ ፊ ሁንዴፈማ ገምትቻፍ ዱርሱማን ቀብሶፍቴ ተኡ ኤረኒ ጅሩ ኢትዮጵያ ይህንን አስተማማኝ የባህር በር ጥያቄ ከተመለሰላት Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa yoo deebi'eef gama seenaanis gama dippiloomaasiitiinis gama siyaasaatiinis biyya guddoo akka Afrikaatti dhiibbaa uumtudha. Kanaaf dhimmi ulaa galaanaa immoo gara sadarkaa guddaatti ol baasa. Keessattuu gaanfi Afrikaa yeroo baay'ee naannawa wal dhabdeen itti baay'atudha kan jedhamuuf rakkoon diinagdee waan jiruufidha. Kanaaf dhiibbaan diinagdee kun yoo furame jalqaba kan fayyadamtu Itoophiyaadha. Biyyoonni biroos akkasuma ni fayyadamu. Naannawichis gara nagaatti ce'a. Naannawni nageenya mirkanaa'e qabu ammoo waloon hojjechuuf waloon daldaluuf bu'aa olaanaa qabaata. ቀጠናዊ ንግድ ማከናወን ብዙ ነገሮችን ማስፈጸም ይቻላል። ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳቲ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩቲ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዶክተር ምህረት ደናንቶ ኢትዮጵያን ኡላ ገላና ዳቡንሼ ፌዲ ገመዲነግደን ቀብዱ ጉቱፍ ጉፉተው ኤረን ቢየቲን ወጋ ወጋን ማለቅኒ ቡፈተ ዶኒ ጅቡቲፍ ባስቱ ጨራ ሆጂ ለሚሶማ ብሮቲን ሆጀቱ ከነብሲሴ ተኡ ሲመን 130 ሚሊዮን ህዝብ እንዳለው ህዝብ akka biyya ummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabduutti ulaan galaanaa faayidaa biyyaalessaa keenya guutuuf itti fayyadamnu hin qabnu. Kanaaf Itoophiyaaf ulaa galaanaa yoo jennu kiraa buufata doonii bira kan darbeedha. Galaana diimaa irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaachuun biyyi ulaa galaanaa osoo hin qabne jirtuu fi biyyi ummata hedduu qabdu Itoophiyaadha. Kanaaf kun ammoo fudhatamummaa hin qabu ta'ees hin beeku. ባይነት የለውምና ሆኖም ደግሞ አያውቅም ኢትዮጵያን ብየ ለሚሌ ሚሊዮና 100 ፊ ሚሊዮና 30 ኦል ቀብዱ የሮ ከነቲ ብር ቢሊዮኖታ ሄዱን ክራ ቡፈተ ዶኒፍ ባሱን ሼ ዲነግዴ ሼ ሚዱን ጭናቲ ዲባን ጉዲነ ተስገባዋ ናናውቸቲ ቀቡ ጢቃ ከንታን ኢላሉን በርባቺሳ ተኡስ ኤረኒ ጅሩ
Itoophiyaa ta'uudhaaf na fakkaadhu seenessa jedhutu ture. Rakkoo lafarra harkifatee dhufee aangoo mootummaa qabannee yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti konferensii nagaa biyyoolessaa yaamuudhaaf murteeffannee jirra. Yoo biyya kana keessatti cabinsi siyaasaa jira, rakkoon hammattummaa jira jettanii kan kaastan yoo ta'e ammam marii kanaaf qophiidha. Nagaa sirna qabu, seera qabu, caaseffama qabu, hunda hirmaachisu dimokiraatawaadha kan gaggeeffamu barbaannu. Namoota galcheera, mariisiseera, teessiseera, namoota warra afanii jedhanoo. Warri karaa waraanaa hin baasu jedhan qaama marii biyyaalessaa kanaa ta'anii jiru. Lolli biyya kana keessa jiru hir'ina dimokiraasii irraa akka ta'e uummati biyya kanaa itti amanaa. Boora'uu nageenyaa kana keessatti gahee isinirraa eegamu baattaniitu jettanii amantu akka paartii keessanii. Karaa nagaatiin filannoodhaan gaaffiin uummata Oromoo deebi'ee akka jiru qabna. Daawwattoota hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo irraa oduu simbira gahaa jirudha. Gara oduuttaantu hin darbamu. Filannoo waliigalaa torbaffaadhaaf hanga ammaatti filattoonni miliyoona 9 ol galmaa'u kaardii filannoo fudhachuu isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Boordichi galmeen filattootaa karaa dijitaalaa fi waraqaatiin adeemsifamaa jiraachuu eeruudhaan meeshaaleen filannoof barbaachisan gara buufatawwan filannoo hundatti raabsamaa jiraachuu hubachiisee jira. Obsaa Hirphaa bal'ina isaa qindeesseera. Filannoo waliigalaa torbaffaa akka biyyaatti adeemsifamuuf hanga ammaatti filattoonni miliyoona 9 ol ta'an galmaanii kaardii filannoo fudhachuu isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Boordichi galmee filattootaa ilaalchisuunii fi dhimmoota filannoo walqabatan biroo irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Meelaat Warqee Haayiluu akkaatuma sagantaa boordichaa bu'uura godhachuun galmeen filattootaa gurraandhala 28 eegaluu yaadachiisuun galmeen filattootaa karaa dijitaalaa fi waraqaan adeemsifamaa jiraachuu himaniiru. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰባተኛውን ጠቅላላ ምርጫ ለማድረግ አካቱማ ሰገንታ ቦርዲን ፊለኖ ቢያሌሳ ኢትዮጵያ ፊለኖ ወሊገላ ቱርባፋ ደምሲሱፍ ባሴ ቡራ ጎዳቹዳን ጉራንደለ 28 ገነመ ሰዓት 12 ራ ኤገሉን ገልሜን ፊለቶታ ጀልቀበሜ ጅራ ፊለኖ ከነ ቦርዲቺ ገልሜ ፊለቶታ ከራሌ ቡራ ለማፈየደሙን ገልሜ አደምሲሳ ጅራ ኢኒ ቶኮ ከራ ዲጂታላ ኢኒ ብራሞ አካታ ዱማ በረተሜን ከራ ወረቃ ፈየደሙን ገልሜ ፊለቶታ አደምሲሳ ጅራ ምዝገባ እያካሄደ ይገኛል። meeshaaleen filannoo barbaachisan gara buufataawwan filannoo hundaanitti raabsamuu ibsuun hanga ammaatti filattoonni miliyoona 9 ol galmaanii kaardii filannoo fudhachuu isaanii eeraniiru. ዛሬ ባለኝ መረጃ ወደ ኋላ ያለውን ሳይጨምር odeeffannoon har'a qabnu kan gara duubaatti hafe osoo hin dabalatiin filattoonni miliyoona 9 fi 36 fi 994 galmaa'anii jiru. Kunis karaalee galmee filannoo lamaan dijitaalaa fi waraqaa dabalatee waliigalaan lakkoofsi amma kanaa galmaa'ee jira. ይሄን ያህል ቁጥር ተመዝግበዋል። ቦርዲን filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon waliigalaa torbaffaa karaa haqaa fi dimokiraatawaa ta'een akka adeemsifamuuf hojiilee hedduu hojjechuu irratti argama. Manni hojii Oodiitara Olaanaa Federaalaa Oodiitii Raawwii Hojii fi Faayinaansii gaggeesseen gabaasa raawwii manneen maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaateetiin hojiin sirreeffamaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru jalqabbii gaaruu ta'uu ibsee jira. Manni hojichaa raawwii mana hojii isaa irratti karoora tarsiimaa waggaa 5 dhufanii milkeessuuf hojimaataa fi kenna tajaajila isaa teekinooloojiin deeggaruun kan hojjetu ta'uu Oodiitarri olaantuu mana hojii Oodiitara Olaanaa Federaalaa Masarat Daamxee himanii jiru. Dabalata qabna. Manni hojii Oodiitara Olaanaa Federaalaa raawwii karoora Oodiitii bara 2017-2018 fi qophii karoora Oodiitii bara 2018 fi 19 bakka hojjettoonnii fi oodiitoroonni mana hojichaa argamanitti Bishooftuutti gamagamee jira. Waltajjii kanarratti Oodiitarri olaantuu mana hojii Oodiitara Olaanaa Federaalaa Masarat Daamxee manni hojichaa manneen hojii federaalaa 162 fi manneen hojii damee 44 irratti Oodiitii Faayinaansii gaggeessuu dubbatanii jiru. ግምገማችን የባለፈውን የ5 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድም አፈጻጸም ያየንበትና አዲሱን የስትራቴጂክ እቅድ ለቀጣይ እቅድ የእቅዳችን አካል ያደረግንበት ነው። ገመገምኒ ኑቲ ታሲፍኔ ራዊ ከሮራ ተርሲማዋ ወጋ ሸነን ደርበኒ ፊ ከሮራ ሃራ ተርሲማዋ ወጎተ ሸነን ኡፈኒቲ ኦዲቲ ፋይናንሲ መኔን ሆጂ ዲበቶኮፍ ጃተሚ ሰዲ ራወቹፍ ከሮርሲኔ ዲበቶኮፍ ጃተሚ ለማ ዲበንታ ዲባ ሆጀኔ ጅራ ኦዲቲ ራዊ ሆጂ አሞ መኔን ሆጂ አፉርተማ ከሮርፈኔ ሶዶሚ ሰገል ራወኔ ጅራ ኦዲቲ ቲፉፊን ሰቀበን ከን ባንኪ አዱኛ ፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ አናሌ ዲባ አፉሪፍ ሸንተማ ኬሰቲ ኦዲቲ ታሲፍኔ ጅራ ከሮራ ኬኛ ዲበንታ ዲበቶኮፊ ኩዳን ራወኔ ረጀቹዳ 400
50 በማጠናቀቅ የቅዳችን 111% ማጠናቀቅ ተችሏል። ገማ ሌንጂ ፊ በርኖታቲን ሆጂን ሆጀታ ፊ ኦዲተሮታ ገውምሱ ሆጀተሙ ሳስ ዱበተን ይጅሩ ከትምህርትና ስልጠና ጋር በተመለከተም በዚህ ዓመት በርካታ ማኑዋሎችን ተግባራዊ ያደርገናል። የክዋኒ ኦዲት ማኑዋል የፋይናንሻል ኦዲት ማኑዋል ገመ በርኖታ ፊ ሌንጂቲኒስ በረከና ማኑዋሊ ሆጂ ማኑዋሊ ራዊ ሆጂ ከን ኦዲቲ ፋይናንሲ ማኑዋሊ ቁልቁሊና ኦዲቲ ፊ ናሙምሳ ሆጂ ራኦልችኔ ጅራ ወሊገላን ራዊ ኬኛ ዮ ኢላሉ ከን በረ ደረቤራ ፎያአዳ ራኮሌን ሙደተን ደንደመኔ በረ ሆጂ ቧቀቤሳ ሆጀቹ ደንደኘራ አፈጻጸማችን በመናይበት ጊዜ ከባለፈው ዓመት የተሻለ ጥሩ የሆነበትና የነበሩ ቻሌንጆችንም ተቋቁመን ውጤታማ የሆንበት ዓመት ነው ብለን መኒ ሆጂቻ አርገኖ ኦዲቲ ራዊ ሆጂፊ ከም ፋይናንስ ገጌሴ ገባስ ራዊ መነመሪ በከቦተ ኡመታ ፍዲያቴን ሆጂን ስሬፈማ ፊ ተርካንፊን ፍረተማ ጅሩ ጀልቀቢ ጋሪ ተውስ ዱበተን ይጅሩ አዲ መሰረት ዋናው ሞታችንም ኦዲት ለዜጎች ተጠቃሚነት ነው የምንለው። በተለይ ይሄ ስራ የሚሰራው ከባለድርሻ አካላት ነው። ዳደኖን መነ ሆጂ ኬኛ ኦዲቲን ፈየደሙማ ለሚሌፍ ከንጀዱዳ ቆደ ፍለቶተ ወሊን ሆጀቻ ጅራ ፈኬኛፍ ሚኒስቴሪ ማለቃ ኦዲቲ ኑቲ ዲኤስኔረቲ ሁንዳኤ ዳብሌ ቶርበረቲ ተንካፊ አደቢ ማለቃፊ አንጎራ ካሱራ ወቴራ ማለቃ ሲዮ ይላለ ብሪን ቢሊዮን አፍርቱቃሸን ካዝና ሞቱማት ዴቡ ደንደኤራ ተመላሽ ገንዘብ በተመለከተ ባለፈው አይታችሁ ከሆነ የ5 ዓመቱን አፈጻጸማችን በመናቀርበት ጊዜ 4.5 ቢሊዮን ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና ተመላሽ የሆነበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። መኒ ሆጂቻ ራዊ መነ ሆጂ ሳረቲ ከሮራ ተርሲሙ ወጎተ ሸነን ኡፈኒ ሚልኬሱፍ ሆጂማታፊ ከነ ተጃጅላሳ ቴክኖሎጂ እንደገሩፍ ከነጀቱ ተው ኦዲተር የወላንቱ መነ ሆጂ ኦዲተር ወላና ፌደራላ መሰረት ዳምጤ መንጅሩ መንግስት 2030 ዲጂታል ኢትዮጵያ ብሎ ነው የተነሳው። ዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤት ደግሞ ኦፋግ ዲጂታል ኦፋግ ብሎ ነው የተነሳው። ከሮራ ኬኛ ወጋ ሸነን ኡፉ ሚልኬሱፍ ሞቱማን ዲጂታል ዲግደመ ሶዶ መጀዴ ካኤ ጅራ ኑቲ አሞ ዲጂታል ኦፋግ ጀኔ ሆጂ ገሌራ ኦዲቲ ሆጀኑ ቴክኖሎጂ እንደገሩፍ ሆጀቹ ጀቹዳ ኦዲቲ ዲጂታላ ሪሞት ኦዲቲ ፊ ኦዲቲ የሮሳ ኤገቴ ቴክኖሎጂ እንደገሩፍ ከሮርፈኔ ጅራ ገመ ብራቲን መነን ሆጂ ማለቀት ከነመ ዮ ከራሴራቲን ሆጂ ረሂን ኦልችኔ ለሚሌን ሚደሙን ሂንኦሉ ከናፍ ሆጂ ኑቲ ሆጀኑ ለሚሌ ረቲ ፎየስ ያከዱፍ ሆጀና ይሄ የግብር ከፋዩ ደግሞ ለታሰበለት አላማ መሆን አለበት። እያንዳንዱ መስሪያ ቤት አገልግሎት ለመስጠት ነው ይሄን በጀት ተግባራዊ የሚያደርገው አይደለ። ከአሰራር ውጭ በሄደ ቁጥር ዳይሬክት ዜጎችን አፌክት ማድረግ አይቀርም። ወልተጂ ከነረቲ ኦዲተሮኒ ፊ ሆጀቶኒ መነ ሆጂቻ አርገሙዳን ከሮራ ኦዲቲ በራኩም ለማፍቆደ ሰደት ኩም ለማፍቆደ ሰገል ያቲ ረቲስ ኢፕሲ ከነሜ ጉዮታን ሸነን ደርበኒ ፍገማገመሜ ረጋይ ጅራ Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa furuudhaaf kutaan hawaasaa kamuu ga'ee sarraa eeggamuu baachuu qabaa jedhame. Mariin paanaalii obboleessa isaa ajjeesuu haadha abuu nageenyi waaraan naannoo Oromiyaa keessatti itti haafufuu jedhuutiin qaamolee hawaasa garagaraa hirmaachisee taa'amee jira. Olaanaa Yaddeessaa Tordofe. Mariin paanaalii walajjecha obboleewwan gidduutti deemaa jiru callisa qawweetiin dhaaburratti xiyyeeffate hayyoota qeerroo fi qarree artistootaa fi kutaalee hawaasaa garagaraa hirmaachise magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Kaayyoo guddaan marii paanaalii kanaa guutuu Oromiyaatti nageenya waaraa fi misooma mirkaneessuun akkaataa danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha. Waltajjicha irratti haasaa baninsaa kan taasisan hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaffaalee Tafarraa Oromoon biyya kanatti qabsoo dheeraa taasiseen aarsaa guddaa kaffalee injifannoo argachuu danda'eera jedhani. Ta'us garuu injifannoo gatii guddaan itti kaffalame kana tursiisuudhaaf ajjeechaan Oromoo gidduutti gaggeeffamu kamiyyuu dhaabbachuun Oromiyaan nagaa argachuudha qabdii jedhani. Wareegamni kafalamaa ture badheetti nafa. Injifannoodhaan dabaalamee jira. Oromoon har'a abbaa sirnaati, abbaa qe'eeti. Adeemsa kana keessatti kaayyoon qabsoo Oromoo dhibbaa dhibbatti galmaa'ee jechuu ta'uu dhiisuu mala. Dhimmoonni hanqatan, dhimmoonni harcaan jiraachuu malu. Garaagarummaan ilaalchaa nu gidduutti uumamuu danda'a. Kun uumama. Maatii tokko keessatti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Kanaan ol fuuldura dhaabbannee afaan qawweetiin kan walajjeefnu taanan kanarraa fayyadamaa kan ta'u Oromoo miti. Teenyee mari'annee wal gorsinee wal dhageenyee waliif abboomnee deemuun injifataa nu taasisa malee nun salphisu.
callisa qawwee uumuun walajjecha obboleewwan gidduutti waggootaaf deemaa jiru dhaabuun nageenya waaraa guutuu Oromiyaatti mirkaneessuudhaaf sochiin gamtaa qeerroo dargaggoota Oromiyaatiin erga jalqabame kan bubbule yommuu ta'u ka'umsa sosochii kanaatis sababa siyaasa qabatamaan taaniin walajjechaan obboleewwan gidduutti waggootaaf deemaa ture uummata Oromoo rakkoo hawaas dinagdee hamaadhaaf saaxilaa jiraachuun waltajjii kanarratti hirmaattotarraa bal'inaan ka'eera. waggaa 100 duubatti deebineetiin yoo jennu biyya amantii fi waan garaagaraatiin waggaa 300 ol raafamaatiin hin turte kan jidduu seeneetiin tasgabbeesse Oromoo ta'uu I don't know maaliif akka ogeeyyiin seenaallee waan kana hin kaafne jechuudha. Biyya kana ijaaruu keessatti biyya kana tasgabbeessuu keessatti Oromoon haga guddina isaa qooda isaa qaba. Gaafa Oromoon ammoo siyaasa reezistaansii irraa ce'u jechuu barbaadani. Diip isteetii maafiyaa jala santi uumamee uummata dararu sani sirreessuudhaaf qophaa'a. Gaafas uummati Oromoo innumti mataan isaa isa bosona jiru irraa dhaabbadhu jechuudha. Oromoon garaa jabaatee Oromoo akka malee yeroo ajjeesu dhagahuun anaaf riili madaa guddaadha onnee kiyya keessatti. Kanaaf Oromoon maaliif akkana garaa walitti jabaata? Is it really nationalismiin kun deemee gama faashizimiitti deema? Garamitti deemuu danda'a? Inni jedhu kun anaaf sabboonummaan diina waloo yeroo qabdu waliin dhiichifta. Diina waloo yeroo injifatame immoo gareedhaanis kilaasiidhaanis wal qooduun akkuma jiru nan hubadha. Isa durii sana yaaduun qabnu ni iraan argeenye jirra. Waltajjii kanaan qe'een Oromoo nagaa akka argatuu fi ajjeechaan naannicha keessatti guutuutti akka dhaabbatuuf hunduu quuqama sabummaa fi biyyummaa qabaachuutu irraa eegamas jedhani. Bakka baay'eetitti harkana wanni adda godhu maalinni istiraateejiis baasee waan adda godhee wal fixaa jiru numaa jechaadha. So waan kana namni biraa dhufee dhaabuu hin danda'a jennee eeguun nurra hin jiru jechaadha. Namni biraa hin dhufee dhaaba hoo jennu wanni kun hin dhaabbatu jechaadha. Akkamitti dhaabbata kan jennu sani sila kaasneerra sirnicha ijaarrachuudhani. Maal jechaa jirra garuu amma dogoggorri kun ijoollee bosona dhaqxe qofa irratti muti hin jiru. Walumaa galatti eliitii Oromooti burjaajii kana uume. Kanaaf ijoolleen kun iyyuu dhumuun irra hin jiru jechaa jira. Qabsoon karaa nagaa dubbii fixannaa jedhamu aarsaan qabdu jechuun miti. Amansiisuu itti siqtee falmachuu kan falmaltu sirnaaf biyyaaf egereef nama dhuunfaaf miti qabsoo sanaaf miti. Bulchaa yoo akkam taa'e waggaa 5 waggaa 6 yookiin 10 yookiin 2 sirni garuu itti fufu. Kanaaf jecha nagaan jeeqamuu qabu. Dargaggoon keenya kana qabadha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kadir Maammoo rakkoo nageenyaa akka sabaatti qabnu kana mariidhaan furachuudhaan diinota Oromoo fi biyyaa irratti waloodhaan qabsaa'utu nurraa bareedaa jedhaniim. Mariitti adeeminu akka kana cufannee yaa mari'annu for sure. Walii galuu yoo baanne waa hundarratti at least wal hubanna. Haalli keessa jiru nama qaanfachiisaa. Yeroo silaa Oromoon aangotti bahee waa baay'ee achiif gochaa jirutti qe'een Oromoodhaa rakkoo hammaataa keessa. Kun istoorii namni kun nutti himu nutti seensisu hin taane istoorii maatii keenya, obboleessa keenya, obboleettii keenya as dhiyeenya kanatti waluma keenya walirratti bobba'anii rakkoo hammaataa keessa hiyyeessa keenya itti galchaa jirru jechuudha. Kanaaf sosochii jalqabame kana cimsinee guns should be silenced naannoo keenyatti obbolaawwan gidduutti sosochii jedhu kana cimsinee qe'ee Oromoo keessatti nagaa waaressu. Hojiin barnoota fayyaa fooyyessuu fi leenjii yaala addaa babal'isuuf hojjetamaa jiru xiyyeeffannoo damee fayyaaf kenname agarsiisa jedhan ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota ogummaa fayyaatiin barsiisaa ture eebbisee jira. Yuunivarsiitichi barattoota ogummaa fayyaa gulantaa adda addaatiin barsiisaa ture 263 marsaa 54ffaaf eebbisiisee jira. Heeraan Silashii.
Yuunivarsiitiin Finfinnee kolleejjii yaala fayyaan barattoota ogummaa garaagaraan barsiisaa ture marsaa 54ffaaf barattoota 260 eebbisiise. Eebbifamtoota kanneen keessaa 118 dubartoota ta'uudha kan ibsame. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa hojii barnoota fayyaa fooyyessuu fi leenjii yaala addaa babal'isuuf hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbataniiru. Keessumattuu riiformii hospitaalaa saffisiisuun haala jireenya jiraattotaa fooyyessuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu ibsanii eebbifamtoonnis ogummaa barataniin aantummaa ummata isaanii akka tajaajilaniif waamicha dhiyeessaniiru. ፈለጉ 30 ዓመት የነበረው ፖሊሲያችንን የቀየርንበት ጊዜ ነው። ኢማመተ ኬኛ ወጋ ሶዶማፍ ቱሬ የሮቲ ጅጅሬዳ ወጋ ለማን ከነ ኬሰት ኢማመተ ጅጅሬ ጅራ ለብሲወን ፎየስኔር ከነጫላ ሆጂ ኬኛ ኢጆ ከንተዋሞ ስርነ ፈያ ተጃጅላስ ተይ ተጃጅለ ማህመት ድሪርሱዳ ከናፋሞ ሀርከ ሚርጋ ኮ አከታተነና መን ወልቱም ሲኒ ሃንገደካትን ይወጀን ቤኩም ሰበረተኒ እንደበለት ኦጉማ ኬሰን ከበጁ ገራላፊናፊ አመነሙማ ሶነ ኬሰን ታሲፈቹ ቀብዱ Ogummaan fayyaa ogummaa kabajamaadha. Kanaaf ammoo hojii damichaaf barbaachisu hanqina hundaa guutuuf cabiinsa waggoottan dheeraaf turan wallaanuu qofa osoo hin taane riqicha haaraa ijaaruu waan qabnuuf riifoormii taasifamu keessatti daawwattoota osoo hin taane kalaqaan yaadaan gochaan akka hirmaattan isin hubachiisuun fedha. ተመልካች ሳይሆን ሰሪ ፈጣሪ ሐሳብ አምጪ ተግባሪ እንድትሆኑ በዚሁ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። Pireezidantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Saamu'eel Kifilee gama isaaniin yuunivarsiitichi haala mijataa barnootaa fi hojiif uumuu ibsanii sagantaalee barnoota yaala addaa dabalataan biyyattiif barbaachisoo ta'an qopheessuuf hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 75 ዓመታት በኢትዮጵያ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮች Yuunivarsiitiin Finfinnee waggoottan 75 darbee damee hawaasummaa, diinagdee fi saayinsiitiin dhiibbaa guddaa kan uuman eebbifamtoota 300 eebbisiise. Yuunivarsiitii filatamaa biyyattii ta'uu danda'eera. Ergaa mootummaan Yuunivarsiitiin Finfinnee of bulchuu murteesse as xiyyeeffannoo addaan akka caaseffamuu fi waliin akka hojjetaniif qophiin bal'aan taasifameera. Kanaanis tarsiimoo dursanii ittisuu fi yaalanii fayyisuu mootummaan qabate hojiirra oolchuudhaaf xiyyeeffannoo dursaa kan kenninuu fi duraan xiyyeeffannoo kan hin arganne dhibeewwan daddarboo hin taane yaalanii fayyisuuf dandeettii ofii fi tumsaa deeggartootaatiin cimsuuf hojjechaa jirra. የማከም የመፈወስን ተግባር በራስ አቅም ከአጋሮችና በመንግስት ድጋፍ ለማስፋትና ጥራቱን ከፍ ለማድረግ በመሰራት ላይ ይገኛል። Dr. Meeroon Laggasaa Yuunivarsiitii Finfinnee muummee yaala fayyaan qabxii waliigalaa 3.95 galmeessuun meedaaliyaa warqee kan badhaafamte yoo taatu carraa jirutti sirnaan fayyadamnaan hojjechuun ni danda'ama jetti. ያው ያለፉትን አመታት በጣም በብዙ ጣውረድ ነበሩ ብዙ አድካሚ ጊዜያቶች ነበሩ ወጎተን ደርበን ቦአቤ ሄዱ ኬሰ ደበሬራ ዋን ሄዱስ በረኔራ ሙጠኖ ሄዱስ ጎንፈኔራ አስከው ኬኛፍ ኦማ ገለቴፈቹን በርባዳ ስርነ ኤባር አረቲስ kan badhaafaman hedduminaan dubartoota carraan isaa hanga jirutti waan kamiinuu injifachuu ni dandeenya. Dubartoota hundaanuu wanti hunduu ni danda'ama jechuun barbaada. ለሁሉም ሴቶች ሁሉም ነገር ይቻላል ማለት ፈልጋለሁ። Magaalaa Shaggaritti galiin sassaabamu fooyyee guddaa agarsiisaa jiraachuu waajjirri galiiwwanii magaalichaa beekseera. Qaamolee galiin sirnaan akka hin sassaabamne taasisan irrattis tarkaanfiin garaagaraa fudhatamaa jiraachuu ibsameera. Sattoota Shumaa. Sochiin diinagdee kamuu galii lammiilee irraa sassaabamuun akka raawwatamu ni beekama. Bulchiisa magaalaa Shaggaritti hangi sassaabbii galii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu waajjirri galiiwwanii bulchiisa magaalichaa turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasiseen beeksiseera. Akka magaalaa keenyaattis hojiin galii irratti waggootan 3 darban hundeeffama Shaggareessitti dhufe guutuus ta'uu baatu progreesii jijjiirama guddina kan agarsiisaa dhufe ta'uu isaati jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf Shaggar osoo hundaa'in dura biliyoona 5 gadi kan walitti qabamaa ture. Bara Shaggar hundaa'e biliyoona 8.3 bara 2016 Shaggar hundaa'e waggaa lammaffaa irratti dabil godhee galii isaa biliyoona 16 ol guddisee jira. Bara 2017 ammas persentii 50 waliin dabaluudhaan biliyoona 24 walitti qabuu danda'ee jira jechuudha. Amma bara kana ji'a 8ffaa keessa teenyee galiin keenya biliyoona 25.8 qaqqabuu danda'ee jira jechuudha. Hojmaanni sassaabbii gibiraa fi taaksii kallattii dijitaalaa kan deeggarame ta'uu hoogganaa waajjira galiiwwanii bulchiisa magaalichaa Malkaamuu Ambaa'u ibsan. Sirni siktaatiin fayyadamnu kun tiinii ittiin baafachuudhaan jalqabee vaatii galmeessuu, vaatii asseesitiin gochuu, ji'a yeroo dhufu siistematti galchuu, dookimentiin ijaan dhufu galchinee asseesimentii isaa hojjennee murtii isaa sana siistema sana keessatti galachuudha.
Odiitiinis sanumaan hojjetama. Sirni nagahee kennamullee kana keessa darba. So hojiin taaksii kun tokkoffaan ragaan kaffalaa gibiraa iddoo tokkotti qabame waajjirri keenyas haa ta'u qaamni biraan pirivileejii sana qabu aksees gochuu danda'a jechuudha. Lammaffaan iftoomina uuma. Bu'aan fide safartuun isaa tokko galiin keenya dabalaa dhufee jira. Galii guddaan akka bulchiisa magaalichaatti sassaabamaa jiraatus hanqinaalee garaagaraa mudatan sirreessaa jiraachuus ibsaniiru. Kana hunda goonee hanqinni ammoo jira. Kaffalaa gibiraa keenya biraas caasaa galii biraas jira. Caasaa galii kana keessaa yoo xiqqaate hojjetaa 33tti dhiyaatu tarkaanfiin irratti fudhannee jira jechuudha. Hagammaatti mana daldalaa 600 wayii bira sakatta'insa nageevaatii irratti bira geenyee jirra. So isaan kana keessaa naannoon daldalaa 59 ta'u nagee kan hin murre qarshiidhaan kan adabaman jiru. Bu'uuraaleen misoomaa kan guutaman galii lammiilee irraa sassaabamuun akka ta'e hubachuun gibira yeroo fi amanamummaan kaffaluun akka barbaachisus ibsameera. Naannoo Gaambeellaatti qonnaa gannaa bara kanaatiif lafa qonnaa hektaara 100,000 fi 80,000 ol irratti midhaan gosa garaagaraa misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa naannichaa beeksisee jira. Naannichatti qonna gannaa bara kanaatiin xaa'oo bal'inaatiin faayidaarra oolchuun oomishtummaa qonnaa guddisuuf sochiin garaagaraa taasifamaa jiraachuun ibsamee jira. Wasanee Amaara bal'ina isaa qindeessiseetti. Naannoo Gaambeellaatti qonna gannaa bara kanaatiif lafa hektaara 100,000 fi 80,000 ol irratti midhaan gosa garaagaraa misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannichaa beeksise. Naannichatti haala naannawa qilleensaan sanyii filatamaa hojiirra ooluu fi galtee xaa'oof oolan dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu biirichi beeksisee jira. Hoogganaan biirichaa Andiriwutuut akka biyyaatti karoora tiraansfoormeeshinii qonnaa bu'a qabeessa taasisuun birmadummaa midhaan nyaataa mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuu eeranii jiru. Bara oomishaa 2018-19 qonna gannaaf lafa hektaara 100,000 fi 80,000 ol irratti misoomsuun oomisha kuntaala miliyoona 5 fi 500,000 ol sassaabuuf karoorfamee hojiitti galamuus himanii jiru. ዘንድሮ የኛ እቅድ በተለይ የኛ እቅድ መነሻ bara kana karoora keenya karoora bara darbee gamaggamuun ka'umsa taasifanneerra. Qonna gannaa bara oomishaa 2018-2019 lafa hektaara 100,000 fi 80,000 ol irratti misoomsuuf karoorfanneerra. Lafa hektaara kanarraayis oomisha kuntaala miliyoona 5 fi 500,000 ol sassaabuuf karoorfanne. 5 ሚሊዮን ኩንታል ይጠበቃል ተብሎ እቅድ ተይዟል። Waqtii gannaa lafti misoomsuuf karoorfame bara darbee waliin yeroo wal fakkaatuun wal bira qabamee yoo ilaalamu hektaara 8,000 caalmaa kan qabu yoo ta'u hamma midhaan oomishaan ammoo kuntaala 600 caalmaa qabaachuus himanii jiru. Gama kanaan teeknooloojii qonnaa makaanaayizeeshinii sanyii fooyya'aa fi galteewwan biroo bal'inaan fayyadamuun oomishtummaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. የዘንድሮ 2018-19 የምህረት ዝግጅቶቻችን akka naannichaatti qophiin bara oomisha qonnaa gannaa 2018 fi 2019 sochiin garaagaraa taasifamaa jira. Qophii kana keessattuu qonna makaanaayizeeshiniin deeggaruun hojii tiraaktaraa fi sarvizii kennuu oomishaaf oomishtummaa dabaluuf hojjetamaa jira. Akka naannoottis bittaan sanyii filatamaa taasifamee jira. በተለይ እንደ ክልል ምርት ዘር ግዢ ላይ ነን አሁን። Naannichatti qonna gannaa bara kanaan xaa'oo bal'inaan faayidaarra oolchuun oomishtummaa guddisuuf sosochiin garaagaraa taasifamaa jiraachuus eeranii jiru. መዳበሪያ አቅርቦት በመለከት እንደ ክልል dhiyeessii xaa'oo wal qabatee akka naannichaatti xaa'oon bara darbee bulee ni jira. Kanaaf xaa'oo kana qonnaan bultootaatiif abbootii qabeenyaa hojii qonnaa irratti bobba'an akka fayyadaman taasisaa jirra. ባለሀብት የሆነ አርሶ አደር ስለዚህ መጠቀም አለበት የሚል ንቅናቄዎችም አድርገናል። Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu keenya kanumaan goolabnee jirra. Xumuruun dura ijoo isaaniin si yaadachiisa. Tattaaffiin lammiilee naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Gaamootti sigiga lafaatiin fudhataman barbaaduu fi kanneen balichaatiin irraa hafan dandamachiisuu cimee itti fufeeraa jedhame. Galmee waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa caalmaatti si'oomsuudhaaf meeshaaleen galmee haaraan 3,000 gara hojiitti galchuuf qophiin xumuramaa jiraachuu sagantaan waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beeksise. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa guutummaatti furuudhaaf kutaaleen hawaasaa hunduu gahee isaarraa eeggamu baachuu akka qabu dhaamameera.
kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduun galgala sanbataa qabannee kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Oduu waliin Taaddasaa Tarrafaan ture. Oduun ispoortii kana booda itti fufaa bakka jirtanitti halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaan bulaa.